Tole, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo, nagaan tiyya bakka jirtanutti isin haa geessu. Har'a waan gammachiisa waan yeroo jalqabaatiif viidiyoo isiniif gurra keessan dhaga'u taa'u jechuudha. Filooyingii keessan awutomaatik jechuudha. Filooyingii keessan filooyi nama isin daawwatu jechuudha. Awutomaatik nama 50,000 ol godhachuu ni dandeessu. Awutomaatik namoonni isin daawwatanu akkamittiin akka nama 50,000 ol godhachuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha viidiyoo kanarratti. Viidiyoon kuni kan isiniif dhiyeesse Gaaddisa Odaatii fi akkasuma aadmiinota namoota Gaaddisa Odaatii wajjin hojjetantu isiniif dhiyeesse jechuudha. Kanaaf isin step by step isaatii waan godhaa jedhame qofa erga gootanii booda filooyingiin keessa yookiin namni isin daawwatu sun nama 50,000 ol haga 70,080 isiniif ta'uu danda'a. Waan kanatti namoonni seeraan waan godhaa jedhame gootanii nama 100 keessaa harki 90 akka itti milkooftanu abdii qabna jechuudha. Kanaaf steppiin jalqabaa yookiin seerri jalqabaa filooyii kana argachuudhaaf isinirraa barbaachisu jalqaba viidiyoo kana share gochuudha. Facebook keessan jalatti jalqaba viidiyoo kana share gochuudha. Erga share gootanii booda lammaffaa irratti Facebook keessan seentanii Gaaddisa Odaa jettanii hogguu barreessitan Gaaddisni Odaa peejiin Gaaddisa Odaa haala kanaan isin baha jechuudha. Peejii Gaaddisa Odaa hogguu isiniif bahe jechuudha. Jalqaba irratti like ni gootu. Steppii lammaffaa xumurtanii jirtan jechuudha. Achi kaatanii itti dabalata bakka kana bakka sifrist jedhutti jijjiirtu jechuudha. Maaliif sifrist irratti jijjiirtu jechuudha. Erga sifrist irratti jijjiirtanii steppii sadaffaa goonee jirra. Like goone peejicha like goone gara sifristiitti jijjiirree kaane jechuudha. Wanti kun dhibbaan dhibbatti anamma godheetiin isa agarsiisa. Facebook takkaan hojjedheetiin isa agarsiisa isin agarsiisa jechuudha hojiidhaan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Gad dhuftanii hogguu jirtanii jechuudha. Peejii Gaaddisa Odaa jala haala kanaan hogguu gad dhuftan taraa galee namoonni friendii keessan isin qabdan akkasitti taraatti naqamanii isin dhufan. Start all bakka jettu kana jechuudha. Start all irratti rukuttu jechuudha. Hundi akkasiniif banamu. Bakka qalamii diimaadhaan isin agarsiisu kanatti invite friend to like this page kan jedhu hunni jira isarratti rukuttu jechuudha. Asirratti akka hin dogoggorre hogguu irratti rukuttan friendiin keessan haala kanaan friendiin isin qabdan guutuun isinitti baha isiniif baha jechuudha. Yoo xiqqaate filooyii 50,000 argachuudhaaf yookiin 50,000 ol haga 100,000 isiniif dhufa jennee abdii qabna. Invite haga nama 500 yoo xiqqaate haga nama 500 invite gootu jechuudha. Invite baay'ee takka daqiiqaa 10 isinitti fudhatu invite gootu jechuudha. Haala kanaan invite gootu jechuudha. Page yookiin Facebookiin isin ittiin invite gootanu jechuudha. Facebook ma ittiin filooyii argachuu barbaadan sana ta'uu qaba jechuudha. Facebook ma amma ittiin seene kanaan filooyii argachuudhaan barbaade filooyii tiyya guddifachuudhaan barbaade hogguun jedhu invite godha jechuudha. Haala kanaan invite godha jechuudha. Yoo xiqqaate gara nama 500 ol haa ta'u jechuudha. 500 yoo gahe filooyii 50,000 ol dhibbaan dhibbatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa erga akkas gootanii xumurtanii booda jechuudha. Viidiyoocha isa waraabamaa jiru kana share gooneerra asirratti like gooneerra peejicha like gooneerra invite nama 500 yoo xiqqaate nama 500 invite goonee affeerree erga kaane booda jechuudha. Facebook keenya keessaa ni baana jechuudha. Facebook keenya keessaa baanee gara profile anamma hamma dura nama baay'eedhaan invite godhee haga nama 1,000 invite godheetiin ture as dhaqna jechuudha. Hogguu dhaqnu amma asirratti filooyiin tiyya nama 3,000 nama 3,000 qofa jechuudha. Asirraa mataarraa gadi shartaatti godhaa inshallah ni dhufa. Ammallee nama 3,000 jechuudha. Ammallee gaduma harkisaa inshallah. Nama 3,000 kanas yoo isinii dhufe haala kanatti mataarraa erga invite gootanii nama 5,000 affeertanii booda mataarraa gadi hogguu gad harkistan isinii dhufa. Haala kanaan isinii dhufuu dida taanaan jechuudha. Facebookicha keessaa hogguu tokko log out goonee baanee jechuudha. Log out goonee dhiifama log out goonee jechuudha. Asirratti jechuudha. Log out goonee baanee itti deebina. Hamma nama 3,000 qofa jechuudha. Nama 3,000 qofa waan takka gubbaadhaan qabu jechuudha. Akkuma agartan nama 3,000 qofa jechuudha. Daawwattoonni Facebook kanaa jechuudha. Egaa kana booda asirraa baanee jechuudha. Log out goonee deebina jechuudha. Asirratti log out bakka itti kana tuqannee akkaawuntii keenyatti dhaqna lammaffaa akkaawuntii keenyatti dhaqna jechuudha.
amma loogaawota godhu xiqqoo naaf obsa xiqqoo obsinu egaa loogaawot ta'ee jira jechuudha amma loogaawot ta'ee jira jechuudha oguu loogaawot nu ta'ee jechuudha Facebook ma hamma seenaa amma fakkeenyaa fi akkaawuntii an qabu heddumee seenaa fide jechuudha Facebook ma sila ittiin seene sana ammas deebi'ee habanu jechuudha maaliif akka iskaan godhee barbaadenuuf fiduuf jechuudha amma filooyin keenya inshallah akka inni dabalu abdiidhaan qaba yoo xiqqaatee filooyi 50 haga 50 oli ni ta'a jedheetiin abdii qaba kanarraa namoonni yoo step isaa eedanii keessaa invite gootanii page kana affeertan akka argattan abdiidhaan qaba jechuudha amma fakkeenyaa fi jalqaba hogguu Facebook itti nuuf baname akkana gad harkisne jechuudha mataarraa haala kanaan jechuudha akka invite akka scan godhee barbaade nuuf fiduuf jechuudha san booda bakka profilein deemne jechuudha hogguu deemne akkuma agartanu dabalee jira filooyin amma meeqa ta'e 70 fi 70 fi 618 ta'ee jira jechuudha filooyin sila 3 ture jechuudha hamma 70 fi 600 fi ni agartanii 70 fi 600 fi 81 ta'ee jira jechuudha haala kanaan step by step taanti yoo hojjetan yoo invite nama 500 affeertan jalqaba irratti video kana yoo share gootan filooyi karaa salphaa ta'een namoota friendota isin jala jiran jala hakar gochuudhaan walitti funaannachuudhaan haala kanaan argachuu ni dandeessu jechuudha kana fakkaata akka irraa fayyadamtanu abdii qabna video kana jalqaba irratti stepin duraa video kana share gochuu akka ta'e ni beeytani page argachuudhaaf immoo linkii mataa video kana gubbaatti isiniif keenya linkii sana seenuudhaanis argachuu ni dandeessan jenna yeroo gaarii irraa fayyadama video biraatiin haga walitti deebinutti bye nagaatti